Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtatti isin qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka deebi'ee dhufee jira har'as meeshaa ajaa'ibaa qabadhee dhufee eessa deema magaalaa Goljaa deema hagam turtii wajjiniin goonee dhugaa dubbachuu fi gizee meeshaan fe'amu waraabuun natti mijachuu didee guyyaa gaafa sanii jechuudha ofiif dhuftee furattee obboleettiin kun biyya harabaa teessetiidha kan filattes kan xalabattes dhuftee meeshaa laaltee gaafa galtu meeshaatti gortee laaltee mana koon sirreeffadha. Dhufee fe'adha agasitti naafaa turu jettee saniin duras kan meeshaan ji'oota hedduu ture ishii jenneeni galtee mana ofii sirreeffattee mana ofii erga bareeffatteen boodadha kan dhuftee meeshaa kana jaalalaan kan fe'attee too deemtee dhugaa dubbachuuf tokko miidiyaa nan sodaadha jettee jirti. Ijoolleedha baay'ee miidiyaa fayyadamtu namuma hojjetee wanni jedheedha egaa ka hojii keessatti ijoolleen keenya yeroo tokko warroonni miidiyaa fayyadaman jiru ishiin garuu ani TikTok illee baay'ee hin fayyadamu miti miidiyaatti akkanatti kaameeratti ba'uu miti naan jette haallis immoo natti hin mijanne anumtuu ishiidha seensisoo osoo hin ta'in meeshaa gizee makiinan fe'uuf waraabuu irratti jechuudha garuu mana keessatti bakka nuti hojjennutti jechuudha kanan waraabe meeshaa kana meeshaa akka barbaadde fi akka jaalattetti nu eebbistee dhugaan isiniin jedha yeroo tokko na ajaa'iba. Ijoolleen keenya gaafa meeshaa ofii argan kan manatti hoogalee akkam ta'uun jedha gaafa asitti arganii akkatti haala kanaan gammadan dhugaanis akkasuma na gammachiisa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaamaaman haasa'aa jirti sagalee ishiitiif dhiifama isiniin jechuun jaaladha meeshaa kana baay'ee bareedaa fi dinqii ta'ee bahee fidhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka nagaadhanis galee jira mana kootittis naaf ta'ee jira siimboo mana kootis naaf ta'ee jira jettee jirti anis baay'een akkasumatti gammadeef jechuudha. Egaa isinis viidiyoo kana like share gochuun dagatina warroonni immoo chaayinaala keenya faarawaa taata subscribe godha isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo baay'ee komiin keessanii meeshaa maa tokkoon gatii nutti himne warri jettan jirtu. Egaa gatii himoo osoo hin ta'in ijoolleen baay'een fedhii akkasii akka hin qabne asumaan na hubachuu jaaladha isiniin jechuun jaaladha. Tootaalii isaa himaan ture hagana fixe tootaaliin jedha tokkoon garuu nutti meettanii ani hoo barbaada meeshaa kana tokkoon karaa miidiyaatitti yoo naa dhufe jedha ani ishiidha jedhaati of fudhadha haala saniini kanallee murteessaa koomentii barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni gatii baruu barbaadan keessan koottana dubbisa ani gatii asitti himuu dadhaba osoo hin ta'in ijoolleen baay'een fedhii hin qaban ijoolleen karaa koo dhufan namoota muraasa warri fedhii qabu warroota muraasa fedhii meeshaa isaanii gallakkisi jedhan irratti immoo anis gallakkiseen jira meeshaa tokkoon maqaasaa jechuudha. Warroonni jalqaba haga dhumaana dhaggeeffattan ni hubattu. Egaa kana isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu meeshaan kun immoo meeshaa amma xalabamee miti meeshaa bara kana keessa xalabamee miti waggaa tokkoon booda furattee jechuudha. Maaliif dura ishiin ji'a jaattan gala jettee murteessitee warri nani bira taa'u karaa dhukkubsattee maanguddoodhaa dhukkubsattee biyya biraa deemtee mana natti gatanii deemanii mana dhiisee deemuun na rakkisa jetteetidha jechuudha. Meeshaan kun kan nu bira immoo erga ture ji'a jaatti ishiin hojjisiiftee deebisee ji'a jaataa waggaa tokko jechuudha. Gatii barreen gaddaa barana isinitti himuunis ni ulfaata amma ka fulbaana kanarraas gatii haarawatu baha ijaa ta'eef kanan isinitti himuu jaaladha isiniin jechuun jaaladha malee ishiin gatii baasii gatii hin baasin naan hin jenne kana gubbaatti ijoolleen baay'eenis immooyyuu warroonni fedhii hin qabne hin jiru. Kanaafuyyuu warri keessan baruu barbaadan gatii gaafattanillee bakka feetanitti hojjisiifachuu dandeessu keessan dhuftanii na dubbistanii isiniin jedha gatii isinitti himuun baay'ee natti ulfaatee yookaan gatii baasuun natti ulfaatee miti haala kanaan na hubachuu qabdanii. Eessa galee meeshaan kun magaalaa Goljaa galee baay'ee bareeda. Algaan kun argaa yoo akkatti ilaalamu algaa waan xiqqaa namatti fakkaata algaa cimaa fi gatii cimaa kan ta'edha jechuudha. Algaan kun baay'ee walumaa galatti waan isinitti hime maaliif hojiin isaa baay'ee guddaadha. Biiffee kanas hoggaan fudhadhee biiffeen tun biiffee kiroodariiti baay'ee bareedduu fi siimboo qabaattudha. Warroonni hojjisiisuu barbaadan nu dubbisuu dandeessu bilbila kiyya immoo jalatti tiiteelii jalatti isiniifan teechisaa. Nu dubbisuu dandeessu keessaniin immoo WhatsApp Telegram ni banaadha isiniin jechuun jaaladha. Ammas immoo ijoolleen deebiftanii too nagaafachaa jirtu bilbilli kiyya achumarra jira ijoolleen haarabti bilbila fudhadhaati keessan na dubbisaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaataa haala kanaanidha teechuudha.
qumsaaxinii biffee algaa teebilii jechuudha ishii mabiyaa kophaatti kan hojjisiiste haala kanaanan barbaada jetteetu jechuudha nuti bichaa filannoo tolchaa kastaamaroota keenya nuti fedhii isaanii ni eegna akka argaa jirtan akka ergattanitti koobbiidhaan isinii bahaa jira malee wannumti tokko asiif achi wanti jedhe tokko hin jiru isiniin jechuun jaaladha wanti asiif irraa hir'atu diizaayinii isaa ta'ee boca isaa ta'e wantoonni isin ergitan wanti inni irraa hir'atee toba hin jiru baay'izaween biratti waan hojii kootitti ana osoo hin ta'inii itti daballa malee wanti irraa hir'isnee meeshaa namaa yoo hojjennu irraa hir'isnee komii qabnu tokko hin jiru kan ammoo ana hookan jabina mataa kootii miti kana naasa'aa jiru kana sitti na hubattan jabina kan rabbiiti namni ni xaaraa namni ni hojjetaa kan nama milkeessu siimboo kan namaa kennuudha waaqa kanan isiniin jechuu jaaladha egaa kana obboleettii kana galtee jirti itti jiraachuu fi egaa kaamee fuulduratti wal argina waliin jenneet hojiirraa haala hojii tokko akkaataa hojii asnan eegala malee kara biyya harabaa hin deebi'u mana koo ijaarradheen jira jettee jirti tarii fedhii hoo qabaatte wajjiniin dhiyaannaa mana bareeda ijaarrattee meeshaa ofii galfatteetoo jirti isiniin jechuun jaaladhaa egaa kana eebbisaa itti jiraadhu jedhaanii kara biyyaa galtee jirti isiniin jechuun jaaladhaa wal eebbisaa ijoollee wal eebbisuu gubbaatti rakkoo qabna eebbikoo akkuma nuti rabbiin keessa siyaa jiraachisu enne nus akka keessa jiraannu nuuf ta'a kan nama eebbisu eebbifamaadha jedha wal eebbisuun cubbuu hin qabu isiniin jechuun jaaladha egaa kan yaada hoo qabaattan saanduqa koomentii jala na teechisaa akkasuma immoo hir'ina kanatu jira hir'inni kana godhuu qabda warri jettanis yoo ta'e koomentiin kiyya banaadha saa 24 ani immoo koomentii nan dubbisaa isiniin jedheen jira akkasuma immoo ani keessan dhuftaniiti soo na dubbistan ani nama yaada namaa hubatee namaaf deebisuudha malee nama dhaggeeffatee deebii namaati cal jedhuu miti maaliif waanan ofii kiyyaa hin jaalanne namarratti raawwadhu waan ta'eef anis nama gaawaa tokko gaafadhee akka dafanii naa deebisan nan barbaada waan ta'eefu isiniin jechuun jaaladhaa egaa kana fakkaata magaalaa Goljaaggale kanaafuu eebbisaatti siyaa jiraachisu jedhaanii warroonni meeshaan biraa qabdanis akkasuma mooyyuu koottaa nu dubbisaa isiniin jechuun jaaladhaa hin badina meeshaa kennattanii kaatanii yookaan xalabattanii kaatanii hin badina lakki haala kana keessa jirraa jedhaa ijoolleen baay'een dhuftaniitu haalatu nuuf hin mijatin warri jettanis jirtu akkasuma warra haftanis koottaa nu dubbisaa isiniin jechuun jaaladhaa hedduun isin jaaladhaa hedduun isin kabajaa bakka jirtanitti nagaanaa ta'a isiniin jechuun jaaladhaa egaa baay'ee